Buzee fitaggee maaliif badanii namoonni baay'een jechaa turanii buzee fitaggee chaarjii galanii gaalamaa olii callisanii yaa abbaa dhibbaa oohoo yaa abbaa kumaa oohoo yaa abbaa hundaa kan mana dhiiftee ganda ormaa yaatu fiidus bardiftus yoomuun urkaan baatu yaa abbaa dhibbaa yaa abbaa kumaa yaa abbaa hundaa kan mana dhiiftee ganda ormaa kaatu buzeef takkeerraa maaf bilbilan kaaftu buzeef takkee walii galanii investi gochuuf karoorfatanii investi gochuuf karoorfatanii miliyoon 10 qofaa dhabanii yaa abbaa dhibbaa yaa abbaa kumaa kan mana dhiiftee ganda ormaan kaattu buzeef takkeerraati maa bilbilan kaaftu buzeef takkee walii galanii jireenyumattuu muudii qabanii investi gochuuf karoorfatanii miliyoona 100 qofaa dhabanii. Ashamaa akkam jirtu hundi keessan yeroo ammaa kana kan daawwachaa jirtan YouTube channelii Bulloo Kiyyaati. Bulloo Kiyyaan egaa YouTube yeroo ammaa kana hojii aartii Oromooti akka haaraatti bifa haaraatiin immoo waan haaraa fidee dhufuudhaaf dhaabbate buzeef takkee fidee dhufe buzeef takkee fidee dhufe. Bulloo 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 YouTube Bulloo Kiyyaati. Garuu akka seeraatti illee eebbaan jalqabuu qaba buzee. Waa'ee eebbaa kana waasitti waan dhageessateef siin kaffala dhaggeeffadhu. Eebbaan jalqabaa innaan eebbaan jalqabuuf jaarsoliin fuulduratti ba'anii waltajjii galma keessatti achi la'uuf galcha of gal la'uuf galcha la'uuf galcha la'uuf galcha innaan arfaffaa abboo of galteetta eebbisee of galteetta eebbisee silaa eebbaan jalqabuu qaba sadiirra dabarsee sadii yeroo ammas na of galcha ta'uu ammas na of gal. Kanaaf hundi keessan iyyuu daawwannaan keessan gaarii yeroo gaarii qabna yeroo gaarii waliin dabarsina. Mee ammaa kanatti aansine immoo shaggee xiyya koloolee naan taane malli keenumaan siif obse malee maal naa wayyaa na dhiifte feesbuukii gubbaa raftii malkan guyyaa na dhiifte tiiktookii gubbaa raftii malkan guyyaa na dhiifte waatsaappii gubbaa raftii malkan guyyaa. Shaggaa kiyya kololaa hedduun obse anuu manarraa dhiisi kochollaa Facebook irraa nana agartuun sa'ii nu lachanuu walagarra nana agartuun sa'ii nu lachanuu walagarra nana argituun sa'ii nu lachanuu walagarra nana argituun sa'ii nu lachanuu walagarra. Osoo agarruu baddee barri teknooloojiin dhufte dharri TikTok galte maaf dhibba dharraata. Ansi gorsinaan gorsa didde killee samiirraa kuftee taata. Ansi gorsinaan gorsa didde killee samiirraa kuftee taata. Oduun tuulin ani sin dhaggeeffadhu oduu dhiisii dursa of sirreeffadhu beekaatiin callise maleessa anaan miti sumaan malee kan chaatiirraa bulu dhageessa. Oduu diinaa shira ormaa anin fudhu cita mormaa Facebook irra kan hin jirre nan dhoksitu haqa dirre balleessaan koo isa kamre erga guyyaa wala garre balleessaan koo isa kamre balleessaan wala garre Lukkuun salphina dheebottee albee baafti kottee meesenjerii keerraa barii elsaaf leensaan meeroon illee anuma yoon beekne barii. Elsaan leensaanii suma meeroon kan jedhamtu suma sanuu kana yeroo hundaa foggoradhu guyyaa hundumaa.
nu sponsora godhee nu dhiyeesse bakka amma anaaf isinii barbaade maayikirooskooppii fi teeleskooppiidhaaf koppiidhaan barbaade kan amma hojii nu gaa'ee bulloo kiyyaadha. Bulloo kiyyaa jalatti immoo deebi'ee sponsorri yeroo baay'ee asirratti sponsora godhee kan dhiyeessu farniicharii kiyyaati. Isaan kunuun egaa meeshaa isaanii maal eessa jiru jamoo lama jiru. Jamoo lama keessatti argamu hin argamu meeshaalee barbaadan dhaqanii bitachuu danda'u. Namtichi kitaaba yeroo gabaabaa gidduutti akkaataa miliyoonera ta'an. Akkaataatti dureessa miliyoonera ta'an. Akkaataatti dureessa biiliyoonera malee akka addunyaatti akkatti biiliyoonera ta'an argachuu danda'aniif soorumuu addunyaa kana kontrol gochuu danda'an kitaaba tokko barreessee eebbisuuf jedha. Waan nama ajaa'ibu garuu namtichi kun kitaaba kana waa itti maxxansuu dhabe. Akkatti biliyoonera ta'an nama barsiisaa waa itti maxxansuu. Maal yaadachiiste beektaa? Barsiisaa baayoloojii na yaadachiiste. Barsiisaan baayoloojii agabbuu dhaqee waa'ee nyaata madaalawaa barsiisa jedhan tokko na yaadachiifte. Al tokko wanti dubbannuu fi wanti barsiifnuu fi wanti taanu garaa garaa. Tokko guyyaa tokko interviyuu irratti maalan argiseete miidiyaa irratti waa'ee afaan Oromoo guddisuu waa'ee afaan guddisuu irratti ba'ee ani namootuma afaan Oromootti afaan biraa makanii haasaantu na dabbara. Afaan kun xiqqeessu biraadha. Namootuma afaan Oromootti afaan biraatti walitti makanii haasaantu na dabbara jennaan. Dabbaraan sun immoo maal jennaan isheenis lootee galtee beektaa lootee galtuudha. Kanaaf wanni nuti jechuu barbaanne namoonni maal fakkaachuu qabu? Namni guddaan tokko guddummaa isaa kan ittiin beektu maqaa isaa fakkaachuu qaba. Fakkeenyaaf injiinarri jira. Beekee garuu godhuu ni jira. Maqaan isaa injiinera. Maqaan abbaan isaa moggaatu injiinera qaba. Akkasii ahama. Nan sirbaa'ee waltajjii qophaa hundatti namni hundi waltajjii bahetti namni baay'ee sirba amma hunduu gara sirbaa dhufuu barbaada. Weellisaa keenya kabajamaaf jaallatamaa abaluu amma kanatti aansee sin bashannansiisa sirriitti hamilee kennaafi. Adwaa weellisaan keenya kabajamaaf jaallatamaa kan jettu kun immoo wallattoon weellisaa keenya salphataa fi kan hin kabajamnetu jira garaa gara ta'e akkasii ta'uu danda'a. Gurbaan waltajjiitti ba'ee warra meeshaa taphatuun. Haa jalqabaa pirim baandiin jalqabee. Sirbaayuu sirbitaa jennaan sirbaa Alii Birraa naa galaa. Sirbaa Alii Birraa kabajamaa Alii Birraa Dooktar Alii Birraa naa galaa jennaan galaniif. Hin galaniif. Jalqabe. Gammachuu goobana jiraa gammachuu goobana jiraa gammachuu goobana jiraa. Galgala urjii tuubaa uummanni galma guutee jira hin kutuu addaan hin kutuu hin fixu tuma sirbi kun daqiiqaa 4 ni daqiiqaa 16 gaafa sirbu gaafa ni xumuru addu'aa uummanni gammade namni barii xumuruu isaatti gammadee harka walitti rukutee rabbi baga durraa kaaste gammadanii halkan walitti rukunna ajaa'iban godhe miti raajiin godhe miti. Galma raasii miti boroodhaan ba'ee nama tokko gaarii ture garuu hin aare daawwatan gaarii ture qabxii goote gaarii ture garuu maayini ree garuu jennaan otoo reediyoodhaan ta'e gaarii ture ittiin jedhe maaliif jennaan silaa amma kanan dhiphadhu cufeen taa'edhe. Kana fakkaata namni hojii isaa fakkaachuu qabaadha yaadni keenya namni maqaa isaa fakkaachuu qabaadha yaadni keenya. Artistiidhaan jennaan artistii jechuun maal akka ta'e fakkaachuu qaba yaadni keenya. Kanaaf iyyuu seenaa istuudiyoo kun Anzaakir Abdallaati Barrabbaa seenaa Anzaakir Abdallaati Barrabbaa seenaa abbaa seen. Seenaa istuudiyoo seenaa istuudiyoo buzeeni baay'ee ibsuuf yaaleera. Seenaa istuudiyoon gaafa qabsoon qeerroon finiisu maarshii 5 gaafa inni ispiidiidhaan ka'u innis qabsooma qeerroo duukaa asii ol guddachaadhuma dhufe seenaa istuudiyoon amma immoo meeshaa ammayyaa viidiyoo garaagaraa ajaa'ibaa waan raajii hojjechuu irratti argama meeshaa viidiyoo hojjechuudhaaf kilipii garaagaraa hojjechuuf ta'u ammayyaa sadarkaa isaa eeggate guuttatee jira amma dhuftanii sirriitti dorgomuu dandeessu. Baay'ee guyyaa tokko Zaakiriin waamee maal gaafate beektaa? Funyaanni maal jedhan jedheen? Maal jechuudha?
funyaan murtee afaan na keessa kan jiru. Sirba isaa durii keessa. Funyaan murtee afaan na keessa maal beektaa? Laalaa na keessa gara bar. Dhagoo obsite. Duraa seenaa stuudiyoo moo walii gala isaati kaampaaniidha. Oodiyoo stuudiyoo qaba. Kanaaf akkasii jaalatamuu malee tokkotu. An jaalatamuu malee jaalladhee sin beeku kana. Ta'u. Ees. Amma chi booddee beektaa imoodhaanitu biyya alaa kana teesseeti. Jaallatti. Waa'ee ama imoo si dhibasi. Imoo fi ilmootu na rakkisanaan. Achi booddee jechuudha. Ijaan arguu malee jaalladhee beekoo kanaan tura. Rakkoo imoo wal jaallachuu wammaree fuyoo nan argaa jira. Imoo naadii godhe jaalladheen kunoo jimman garaana. Egaa gaanii targu itti rumeen argaa jira waa maraa obbo Korbeetti natitti baafate maqaa amala isaatu akka reetti. Obbo Korbeetti ta'a bulee rafaa oolaan barii gurbaan torbeetti. Obbo Korbeetti. Obbo Korbeetti. Maala yaadachiifte. Korbeetti. Maala yaadachiifte. Akkasuma beektaa kan callu medhee hojiin jaalladhe. Obbo Korbeettiin kee waan yaadachiise? Inni waan biraati. Waan yaadachiise. Obbo Korbeettiin kee waan yaadachiise? Maani. Mucayyootu tokkotti heerumteetu. Yeroo galtu waan tokko hin jiru mana isaa keessa. Meeshaa dhumtillee hin jiru. Wanti irra taa'an hin jiru. Wanti nyaatan hin jiru. Waan tokko hin jiru. Achuma. Maadidduna jalaa anoo dhabee falaa. Waan gurbaan na godhe fakkeessee jaalala. Hamma teessoo sobee na dhungatee mallaa. Na fudhatee galee akkuma horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Uyyuu akka horii dallaa. Bareenni fuula isaa diidaa nama harkisa. Dureessa fakkaataa yoollaa luffannisa. Kashalabummaadhaaf arii hawwarrisa. Muka caatii malee waan qabu mannisa. Homaan qabu. Inni hojiin hojjetu. Waan tokkoon hojjetu. Inuma bareeda malee. Har'a ayyaana beektati? Ayyaana maali? Ayyaana dubartootaati gaa? An dubartii. Maali amanaan? Ani jedhu tokko ta'ee itti beekta gaa achii booddee ani gaafamanii si laalu ani ati jedhen ati dhiira moo jedhe tokkoffaa ani dhiira maa achi barbaaddeettiri hin gaafataa tokko turba ati marree qabda bar maal si dhibeessin kun maa'in maal kana dhiyoonatti baate kun duddarrattuun baate gaafama si laalu ati jedhen gaafam fuula kee laalu dubartiin itti fakkaate akkam tokkoffaa ati areeda qabdu kanaaf daadaa kee fadhatti fakkaata kana qofaa immoo miti sagaleen keessi immoo dhiibu sagalee maa daadaa kee fakkaata jedheetu achi boodoo kolfa kaa kit kunoo kolfaa loon beekaa kana fakkaata bulloo kiyyaa yoo sin tole laali kadhaan hin jiru beeta uummanni keenya waa hojjechuudhaaf nu waa maatii hingaddaa Ameerikaa nama turan takke nandi dee ollaanii seenidhaan himoo Ameerikaa nama amanii malee oduu nama yaadachiifte. Isumadha hojii gootu. Tokkotu chaatii olii gochaa jiru miti. Tu chaatii olii gochaa jiranii. Haay bareeddu jedheetu chaatii barreessaaf. Haay itti barreessiteef. Haayidhaan jalqabee dubbi. Maayi baay'ee bareeddaa maaloo bareedduu koo kashtii durbaa maaloo ati fakkiidhuma miidhagina Oromiyaati Oromooti. Thank you. Galatoomii jetteena. Baay'ee tokko beekani immoo. Sin jaalladhe maaloo bareedduu koo sin jaalladhe jedhee barreessif. Anoo kaadhimaa qabaa itti barreessiteef. Achii xiqqoo ture gaaffii itti godhee akka haaruu ta'e fakkaata. Eessa jirta ittiin jedhe. Biyyi man jiraa jette. Abbaa manaa ishee. Atoo eessa jirtaa jette. Ameerikaan jiraa jedhe. Anoo kaadhimaa hin qabu innaan anis Ameerikaan jiru. Sila kaadhimaan qabaa. Kaadhimaan qabaa jettee. Laala gartee. Amma Ameerikaan jira innaan kaadhimaan qabu. Sirtana Ameerikaan jira jedheen. Achii booddee anis. Anoo kaadhimaan qabu miti. Dhugaa rabbii ifa manaa godhamee yaadachi. Anoo kaadhimaan qabu miti deebite. Anis Ameerikaan jiru. Anis Ameerikaan jiru. Waan baay'ee waan. Tokkoof tokko jechuudha.
Nangeera raarii koo kannaa keessaa boba'uu kiti foof xibsii malee shiroollaa kanan ta'uu. Firfirii qofaa nyaadhee nu coondaa qotaaree. Namni yoo foon hin nyaanne amma takkee gaaree. Amma takkee gaaree amma buzee gaaree. Amma takkee gaaree. Ofuma. Ay, qulfiitu waan irratti akka makiinaa jaalachuu. Akka ishee sirbuuf waltajjiitti baatee sagalee dheedeen ta'e. Wal hora warra keessanii teessumni guddaan shaakari. Dhiifa manaa godhaa uummata kookaa dhugeen dhufeeti. Akkas ta'e ragaa sobaa baay'ee ta'e biyya kana. Ragaa sobaa jira. Biyya duuba magariisa duuba. Isa miti. Ragaadhuma sobaa walumaa galatti jechuudha. Ragaa sobaa baay'ata. Sobaa waa fudhatee birriin kaffalamee fi akka dhaqee ragaa bahu itti himamee namni sobaa softu rifatti mitire. Akka TV firiijii keessa oolee. Achi booddee maqaan kee hodhe. Maqaan kee hodhe. Olqabaa Dilgaasaa. Maqaan kee eenyudha jenna? Olqabaa Dilgaasaa. Dilgaasaa. Hojiin kee maal jennaan? Qabsaadha. Bara meeqa qabsoofte? Bara 93. Bara meeqa galte? Bara 90. Irra deebimee bara meeqa qabsoofte jennaan? 993. Bara meeqa galte jennaan? 90 dhaloota Kiristoosiin dura qabsoofte ati jennaan? Mee itti fufee waanuma fedheefu soba ragaa bahuu dhagahanii. Yeroo isaan warri kutan agarteettaa jennaan kabajamoo abbaa murtii amala misaaleedhaafi amala misaaleedhaafi ani xiqqoo irraa hiixuun ture gara gararraan ture yeroo inni sun rukutu agarteettaa jennaan kabajamoo abbaa murtii amala misaaleedhaafi sirriitti arguu baadhus xiqqoo irraa fagaadheen ture amala misaaleedhaafi karri hin jiru gara gararraati kabajamoo abbaa murtii amala misaaleedhaaf jennaan mee ati mee kan itti jechaa jirtu la misaaleedha moo qabatamaadha jedhe achumaanii hidhaa jajaa achumaanii. Waan tokko yaadde nama lama wal lole inni tokko lolee dhufe akkuma ammaa kana loleetu achii booda dhaamee dhufe achii booddee naanii hin dhaame nama na dhaheeti ragaara ta'edhe akkamitti ragaasii taa hin agarree yoo ta'an bakka ani dhaameeraati Ragaa ta'e. Mee akkamitti wal loltan jirra kaata bakka wal lollee na dheera bakka maalti dhibe maalti galche bakka adama gidduutti na dheera wal lollee ammati akka inni irra na dhee qofatti muudha dhaamuu qotti muudha ragaa dhabar akka mana murtii okay ragaa tokkoffaa innaan waaman inna kennisi maqaan kee unnaan Tolasaa badhaasaa jechuun turaa gudduu waan ta'e jedhee yeroo isaa wal lolan agartee argeere sirriitti argeera eewutu rukute hiriyaa kun rukutame kaa maaliif rukute wal lolani kaa wal lolani abbaan dhaame dhaamu abbaan dhahee dhahuu malee wal lolani magaala kaarruu waliin jira moo dhaabatanii warmaappi jirare dhahuu dhamanii hin dhaame buliti godhe maaliin dhahe teessaadhaan dhahe jedhe eessa dhahe naan koomee isaa dhahe jedhe teessaadhaan koomee namaa dhahu Teestaadhaan koomee isaa dhaheetu. Galatooma Tokko itti isinii dabala. Namoonni mana barumsaa keessatti qormaata hatuu baran beektay. Hatuu baran. Hannuma baran waan ta'eef waraana ta'uudhaaf interviiyuu waraanatti erguudhaaf gara waraanaatti wattaaddara waraanatti erguudhaaf balbala jala dhadhaabbataniiru waajjira keessa taa'ee heeyyudha maqaan kee abaluu qabsaa'uun barbaaddaa eenyuuf qabsoofta jennaan biyya haadha koof hin qabsaa'edhe. Achi
balbala jala dhaabatee dhaggeeffachaa jira inni interviyuu lammataa ta'an. Inni jalqaba seene immoo badhaasaan guyyaa dhagoof hin qabsaa jedha. Duruu qormaataa ta'uun inni mana jala hirsu. Hee'uudha maqaan kee? Abaluu abaluu. Qabsaa'uun barbaadaa? Eeyyee. Eenyuuf qabsooftannaan? Biyyaadha badhaasaa.